Kitaaba dhaloota fayyadu ta'u yookiin jireenya. Jireenya akka kitaabaati. Boqonnaa hedduu qabdi. Mudannoonis guutuudha. Isaaniin injifachuu yoo dandeesse jireenyi kee kitaaba gaarii dhaloota fayyadu ta'a. Qajeelfamoota boriif si fayyadan 11 pirinsipilii qajeelfamoota 11 kanatti haalaan fayyadamu. Pirinsipilii 1. Qajeelfama tokkoffaa. Bakka kamittuu nama dhugaa ta'i. Dubbiin kee fi hojiin kee dhugaa ta'u. Dhugaan ulaa milkaa'inaati. Waanuma dhugaa ta'e yaadaa. Filippisiiyus 4:8. Inni dhugaa hojjetu gara ifaa ni dhufa. Qajeelfama lammaffaa. Amanamaa ta'i. Amanamummaan mallattoo eenyummaa jabaati. Be honest. Qajeelfama sadaffaa. Murtoo qabaadhu. Murtoon kufaatii kee gara carraatti siif jijjiira. Qajeelfama afuraffaa. Harka hin kennin. Kufaatiin kee dadhabbii osoo hin taane madda humna keetii fi riqicha injifannoo keetii haa ta'u. Qajeelfama shanaffaa. Madaala kee eegi. Kaleessa irraa baradhu, har'a irratti hojjedhu, egeree kee irratti xiyyeeffadhu. Qajeelfama ja'affaa. Ilaalcha sirrii qabaadhu. Wanta si mudatu osoo hin taane akka ati itti ilaaltutu jireenya kee murteessa. Qajeelfama torbaffaa. Gaa'elli dhaabbata Waaqayyooti. Ofii keetiin ijaarratiin. Inni akkasiif ijaaru gaafadhu. Yoo ofii kee ijaarte, ofii kee diiga. Seexanni namni biraanis ni diiga. Sababni isaa ati waan diigamu irratti ijaarta. Bifa, qabeenya, qarshii fi beekamtii. Faawundeeshinii gaa'elaa isa dhugaa miti. Isa kontoraataati malee. Qajeelfama 8ffaa. Hojiif amantaa keetti jabaa ta'i. Dandeettii fooniif humna afuraa wal simsiisi. Waan dandeessu hojjedhu. Amantii kee garuu Waaqayyoo irra godhadhu. Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu. Hubannaa ofii keetiitti hin hirkatin. Fakkeenya boqonnaa 3:5. Qajeelfama 9ffaa. Barachuuf qophaa'i. Namni barachuu dhaabe guddachuu dhaabe. Barumsi injifannoo boriiti. Barachuu jechuun yaadannoo fi qalama. Barumsa idilee qofaan kan xumuramu miti. Barachuu jechuun ofirraa, Waaqayyoo irraa, uumama hundumaa irraa ni baratama. Kanaaf namni amma du'aatti barachuu qaba. Namni hin baranne reeffa socho'u. Qajeelfama 10ffaa. Hariiroo jabaa uummadhu. Waaqayyo namaa fi uumama waliin nagaa qabaadhu. Nagaan kee bu'uura milkaa'inaa keeti. Qajeelfama 11ffaa. Sirna yookiin disipiliinii qabaadhu. Namni of hin hoogganne addunyaa hoogganuu hin danda'u. Jalqaba of mo'i. Turning point. Bakka tuqaa jireenya dargaggootaa. Seeraan na hordofaa. Jireenya keessatti wantoota xiyyeeffannoo addaa barbaadan keessaa waan kamiinuu dorgomsiifamuu kan hin dandeenye dhimma gaa'elaa. Gaa'elli bu'uura waan hundumaati. Jireenyi kee gaa'ela kee keessa jira. Gaa'elli kee yoo bade jireenyi kees badeera. Waan ati gootu kam gaa'ela kee waliin wal qabata. Sababni isaa gaa'elli kee jeeqamaa ofii wajjin, Waaqayyo wajjin, namoota wajjin, hojii kee wajjin, eenyu waliinuu nagaa ta'uu hin dandeessu. Gaa'elli kee nagaa yoo ta'e garuu hariiroon kee warra kaan waliinis fayya buleessa siif ta'a. Namni gaa'ela isaatti nagaa hin qabne sammuun isaa gammachuu dhugaa hin qabu. Bakka kamittuu waan hojjetu hundumaattis boqonnaa hin qabu. Haati manaa dandeessuun abbaa manaa isheetiif gonfoodha. Ishee yeellaasiftuun garuu akka dhukkuba lafee bososiistituuti. Fakkeenya 12:3. Gaa'elli ijaarsa. Ijaarsi ammoo ogeessa gaafata. Ogeessi gaa'ela ijaaru immoo Waaqayyo qofaadha. Kaleessas hamma har'aattis gaa'ela dhugaa fi kan bara baraa kan ijaaru Waaqayyo qofaadha. Borisisuma. Kanaaf ogeessi gaa'ela keessan ijaaru Waaqayyoon isiniif haa ta'u. Waaqni siif ijaaru namni seexan si jalaa diiguu hin danda'u. Hin sodaatin. Sababni isaa
Waaqayyo waan hin diigamne irratti akka hin diigamnetti siif ijaara. Gaa'ilaa fi mootummaa Waaqayyo. Gaa'illi bakka itti ajandaa Waaqayyo raawwatudha. Bakka itti fedhi namoota lamaa qofaan raawwatu tun ta'in bakka itti fedhi Waaqayyo fiixaan bahudha. Gaa'illi bakka itti mootummaa Waaqayyoof wal qopheessanidha. Hafuuraa wajjin walitti hidhamiinsa qaba. Gaa'illi fakkeenya cidha isa bara baraa sanaati. Gaa'illi dhoksaa gurguddaa of keessaa qaba. Gaa'illi bu'uura biyyaati. Gaa'illi sirriin jiraannaan maatii sirrii jira. Gaa'illi sirriin jiraannaan daa'ima sirriitu jira. Gaa'ila sirriin jiraannaan hawaasa sirriitu jira. Gaa'ila sirriin jiraannaan waldaa sirriitu jira. Gaa'ila sirriin jiraannaan biyya sirriitu jira. Kanaaf gaa'ila sirrii haa ijaaru. Inni immoo Waaqayyoon gaafachuu fi dhaggeeffachuudhaan. Special dargaggoonni waa'ee gaa'ila keessanii dhimmaati Waaqayyoon kadhadhaa. Gaa'illi dhimma jabaadha. Kiristaanummaa sirriin gaa'ila keessa jira. Gaa'illi itti gaafatamummaa guddaa fudhachuu akka of keessaa qabu beekaatii haalaan ba'achuuf. Har'a of ijaaraa. Har'a dubbisaa. Har'a Waaqayyoon kadhadhaa. Namoonni baay'een borgaafan gaa'ilatti seenuun kitaaba gaa'ilaa dubbisaa jedhu. Obboleessa koo. Borgaruu yeroo appilaayi gochuuti malee yeroo dubbisaa miti. Gaa'ilaaf utuu waa hin gudunfatiin itti seenuun akka nama meeshaa fi leenjii malee dirree waraanaa seeneeti. Caaffanni akkas jedha maasii qopheeffattee waan ittiin jiraattu amma argattutti mana hin dhaabbatin. Fakkeenya 24-27. Yeroo hedduu jaalalli jiraannaan jedhu. Gaa'ilaaf garuu jaalalli qofaan gahaa miti. Gaa'illi diigame hundi jibbaaf diigame miti. Yookiin jaalalli waan dhabame qofaaf diigame miti. Diigamuu gaa'ilaatiif qabxiiwwan muraasni qophii gahaa dhabuu, itti gaafatamummaa fudhachuu dadhabuu, aarsaa of gochuu dadhabuu, hiikoo gaa'ilaa dhugaatuu hin beekin gaa'ilatti seenuu, gaa'illi akka bakkeedhaan ilaalamee yookiin yaadamee dhaqan sana ta'uu dadhabuu. Diigamuu gaa'ilaaf sababoonni hedduun jiraatanis gaa'ila keessatti jaalalli taatoo hunda ta'ee taphachuu akka hin dandeenye beekuu qabna. Gaa'illi utuma baay'ee wal jaallatanii diigame hedduutu jira. Wal hubachuu dadhabuurraan kan ka'e jechuudha. Kanaaf gaa'ila keessatti bilchinnis murteessaadha. Bilchinaaf immoo Waaqayyoon kadhachuu, dubbisuu fi barachuun furmaata. Bara har'a waldaan kiristiyaanaa dhimma gaa'ilaaf sodaa guddaa keessa jirtu keessa barumsa gaa'ilaa jedhanii ji'a 2 yookiin 1 isayyuu booda si xumursiifna jedhanii gidduutti seera raawwachiisan keessa maaltu uumamuuf akka deemu arguun nama rakkisu. Torbaniin beeksisa dhaabbataa waldaa kiristiyaanaatti dabalamee adabbiin gaa'ila seeraan alaa kennamuun ammallee waldaan kiristaanaa akka hin dammaqne nutti hima. Sababni isaa waldaan garteessee dargaggoota barsiisuun dirqamaaf itti gaafatamummaa isheeti. Gaa'ilaaf barumsi ji'a 2 fi yookiin 6 qofti gahaa miti. Dargaggeessi waldaa kiristaanaa keessatti barumsa itti fufaa barachuuf leenjii fudhachuutu irra jira. Kun assaayimentii waldaa kiristiyaanaati. Yeroo ammaa kana dhiibbaa sooshaal miidiyaa irraa dhaloota oolchuuf waldaan kiristaanaa gahee ishee ba'uu qabdi. Waldaan kiristiyaanaa dargaggeessi kun eessa akka inni oolu, maal keessa akka inni jiru quba hin qabu. Leenjii fi barumsa isa barbaachisu hin kennituuf yoo ta'e rakkoo guddaa bor uumamuuf sababni guddaan tokko waldaan kiristiyaanaa gahee ishee ba'uu dadhabuu akka ta'e har'a isin hubachiisuun barbaada. Waldaan kiristiyaanaa dargaggoota ofirraa dhiibuu fi torbaniin beeksisa dhaabbataa godhattee gaa'ila seeraan alaa jette adabuun gonkumaa furmaata hin ta'u. Waldaan kiristaanaa dargaggoota irratti haa hojjetu. Dhaamsa koo har'aati. Daa'immanii fi dargaggoota irratti hojjechuun har'a irra ta'anii waldaa waggaa 20 ijaaruudha. Barreessaan Star Evangelistii Wiz Joosii barruu haaraa qabadhee amman dhufutti namoota hedduudhaaf sheerii godha. Ammas ergaa dargaggootaan wal qabatu barumsa hedduun of harkaa qaba. Eebbifamaa.